Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko, Ameen. Ifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf ifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haala keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka kasaatti bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota argamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha dhuma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hundumaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenya koorsii dubbii amantaadhaan jechuudha. Boqonnaa lammaffaa eegallee akka jirru ni beekama. Sirna uumamaa boqonnaa lammaffaa jennee kan eegalleen kutaa shanaffaa darbeen uumamtoota guyyaa dilbataa barachaa akka turre ni yaadattu. Kutaa darbeen egaa wal yaadachiisuudhaaf jecha boqonnaa kana keessaatu uumamtoota guyyaa jalqabaa yookiin immoo guyyaa dilbataa kanneen ta'an keessumattuu warreen gara dhumaarra jiran samiiwwan torban ergamootaa fi ifa laalleerra. Samiiwwan torban Waaqayyoo akka beekumsa isaatti inni akka barbaadetti torba taasisee gubbaarraa gadi yeroo lakkoonu maal jennee turre samii tsara Hariyaam, samii teessoo galataa yookiin immoo teessoo mootummaa kan jennu, samii wuddud, afuraffaan mootummaa Waaqayyoo yookiin immoo Yerusaalem isee shamii kan jennu, isarraa kanneen hafan sadan immoo magaalaa qulqulloota ergamoota Waaqayyoo kanneen ta'an samii Iyyoon, Raamaa fi Erer kanneen jedhaman kana torban isaanii ilaalleerraa jechuudha. Akkuma kanaas immoo Waaqayyoo ergamoota guyyaa kana uumeera. Ergamoonni egaa baay'inni isaanii hin beekamanii garuu barumsa keenyaaf immoo bakka meeqatti qoodamanii jennee barannee turre qomoodhaan kan kaa'aman qomoowwan 100 akka isaan jiran. Qomoowwan kun immoo samiiwwan jalqaba kaasnee sadanirra akka isaan jiraatan. Samii jalqabaa Raamaa Iyyoo ergamoota meeqa lakkoofsaanii kan hin beekamne garuu qomoo meeqa qomoo 40 kudhaniin bakka 4tti qoodee jennee baranneerra. Akkuma kanaa kan itti aanu samii Raamaarra kanneen jiran qomoo 30 kudhaniin magaalaa 3irra. Kan itti aanu samii xumuraa kan Ereres immoo akkuma kana qomoowwan 10 taasisuudhaan bakka 3tti magaalaa 3tti qooduudhaan isaan jiraachiseera jennee barannee turre. Kan biraan kan xumuraa uumamni 8ffaa Waaqayyoo sagalee dhageessuudhaan kan uume eenyudha? Ifadha jennee ifti fakkeenya Waaqayyooti. Waaqayyoo ifa kan uume maaliifidha? Amantiidhaan taatanii yoo na barbaaddan isiniifan argama akkuma Abrahaam jechuudha. Amantaadhaan yoo amantiidhaan taatanii yoo barbaaddan nan mul'adha jedhee dhuguma Waaqayyoo mul'achuusaa kan ibsu ifa uumeera jechuudha. Isaan kun hundumtuu uumamtoota guyyaa dilbataa jedhamu. Guyyaa har'aa immoo kan barannu guyyaa lammaffaa sadaffaa kanneen ta'an uumama guyyaa wiixataa fi guyyaa kibxataadha kan ta'an. Waaqayyo Abbaan keenya nu gidduutti argamee nu barsiisuuf fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan uumama guyyaa wiixataa gaafa jennu kan jalqabaa maalidha? Akkuma guyyaa darbe ilaallee Waaqayyo guyyaa jalqabaa yeroo jalqaba guyyitti akkuma argamsiise guyyaa har'aas immoo jalqabaa guyyaa kanaan kan waamamtu wiixata kan jedhamtu kana jalqaba argamsiiseera jechuudha. Ittaansuudhaan immoo xeferiin uumeera. Xeferiin maal jedhee uume? Waaqayyos xeferiin hojjete. Waaqayyos immoo xeferiin samii jedhee uume jedhuudhaan kitaabni qulqulluun akkuma dubbatu Waaqayyoo xeferiin uume isa kana samii jechuudhaan uume dubbate jechuudha. Kana gadu kana jechuudha xefer jechuuni. Maaliifidha kuni? Jalqabaa osoo xeferiin uumamin guyyaa jalqabaa kanneen uumaman keessaa tokko maal ture? Bishaan ture. Bishaan kun dachee irraa amma samii Ereritti ga'ee waan tureedhaaf Waaqayyo bishaan kana adda qoodee jechuudha. Akkamitti adda qoodee?
erariin xefariin erga uume booda xefer ofuma isaatii bishaanidha garuu bishaan jabaataa ta'e paartii garee tokko yookiin immoo bishaan gama walakkaa haanos jennee kan waamnu maal taasise isaa olitti ol fannise hambise isaa gadi kan jiru immoo xefariin gaditti kan jiru bishaan dachee irratti kan hafee lafarratti kan hafee jechuudha. Haala kanaatiin maal jennuu dandeessa bishaan bakka sadiitti guyyaatti qoodaman jechuu dandeenya jechuudha. Gamni tokko xefer ta'anii jabaatanii jechuudha. Xefer waaqayyo bishaanumarraa kan hojjete kan itti aanu immoo haanosidha inni immoo sanaa ol kan jiru xefer agarru kanaan ol kan jiru jechuudha. Kan biraan immoo bishaan lafarra jiru jechuudha. Haala kanaatiin bakka sadiitti kan qoodaman yoo ta'u garuu walitti qabnee gaafa lakkoonu guyyaa kana kan uumame xeferiidha jechuudhaan akka uumama tokkotti immoo ni lakkoofna jechuudha. Egaan xefer kana waaqayyo maaliif uume jennee gaafa laallu yaa faayidaa guyyaa irraa gaafnee gaafa laallu tokko bultoo biiftuu addeessaa furjileeti xefer kun biiftuun addeessi furjileen amma dhufaatii gooftaa keenya amma dhufaatii lammeffaatti jechuudha. Haala isaaniif kennameen kanarra kan naanna'an jechuudha. Xeferirra naanna'anii addunyaa guutumaa wal ga'aa oolu jechuudha. Kan biraan immoo ifti biiftuurraatii gara lafaatti akka inni ifu taasisuufidha kan biraanis. Egaan ifni akka balaqqeessu yookiin akka bittinnaa hin banne kallattiimaan gara lafaatti akka dhufuudhaaf uumamtoonni lafa jiraatan hundumtuu biqiltootaaf dhalli namaa akkasumas bineensonni hundumtuu ifa aduu malee jiraachuu waan hin dandeenyeef ifti aduu sun akka inni lafa qaqqabuufidha. Kan biraan immoo jireenya kiristaanummaa keenya wajjiraan gaafa laallu immoo dhalli namaa kana laaluudhaan mootummaa waaqayyoo akka inni abdii taasifatuufidha. Mootummaa waaqayyoo hin jirti gaafa si ilaallu kun baay'ee bareeda. Mootummaa waaqayyoo kan sammuu keenyaan yaadamuu hin dandeenye kan arguu beekuu hin dandeenye jireenya foonummaa kanaan maal fakkaatti kan jedhuuf hin argamu kun ammas kan bareedu ta'e sun immoo akkam ta'a jennee haala kanatti yaaduu dandeenya. Akkasumas yeroo hundumaa gaafa laallu waaqayyo jira kun akkasitti dhaabateera mootummaa waaqayyoo sin jirti jennee abdiidhaan akka jiraannuudhaaf samiin xefer kun argameera jechuudha. Egaan walumaatti gaafa qabnu guyyaa kanatti waaqayyo xeferiin uumama tokko jennee kan lakkoofnu kana uumeera jennaa jechuudha. Gara guyyaa sadeffaatti immoo deebinu guyyaa kibxataa jechuudha. Waaqayyo akkuma guyyoota darbanii guyyaa kanattis maal taasise jalqaba guyyitti argamsiiseera. Guyyaan kun hin turre jalqaba waaqayyo kan taasise maal guyyitti argamsiise jechaadha. Kana booda waaqayyo guyyaa kanatti maal kan taasise uumama guyyaa kanatti uumuu isaatiin durse wantoota adda addaa mijeesseera. Maal mijeesse guyyaa kalees gaafa guyyaa mucataa kanneen qoqqoodaman bishaanonni keessaa kan lafarra jiru sun bishaan sun akkam ture dhoqqee ture. Dachee kanarra guutee kan jiru biyyoo wajjirraa wal makee amma gubbaattidha kan ga'ee jiru. Kana booda waaqayyo bishaan kana maal taasise qoqqoodee jechuudha. Gara tokko dachee taasisuudhaan gara tokko immoo bishaan taasisuudhaan adda qoodee jechuudha. Kunis akkamidha? Bishaan lafa jalatti kanneen dabarsanii jiru. Dachee kana akka isheen mul'attu jechuudha. Kan biraa immoo akka boollaa taasisuudhaan bishaan guyyaarraa kan waamnu kanneen akka garbafaa kanneen jennu jechuudha. Isaaniin wuqiyaanos jedhamu afaan Ingiliziidhaan bakka tokkotti isaaniin taasiseera. Kanneen hafan immoo bakka jiraannu kana dachee irratti kanneen argannu bishaan akka galaana laga haroo jireenya dhala namaadhaaf kanneen barbaachisan jechuudha. Isaan kanas taasiseera jechuudha. Kana booda lakaa waaqayyo erga kan hundumaa taasisee booda dacheen qullaa ishee hafte kun ona taate argamte jechuudha. Waa tokko irra hin jiru biqilaan hin jiru uumamni biraan hin jiru akkasumatti qullaa ishee wanta isheen jirtuudhaaf kana booda lafichi irratti uumama argamsiisuu eegalee jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 11 kaasnee amma 13 immoo dubbisnu waaqayyo maal ajaje lafaan ajaje lafti gosa gosaan sanyii sanyiidhaan uumamtoota biqiltoota adda addaa argamsiistu jechuudhaan yoo dubbatu akkuma kana uumamtoonni nuti akka barumsa keenyaaf mijatuudhaaf gosa sadii jennee kanneen lakkoofnu biqiltoonni addunyaatti argaman hundumtu dachee irraa argaman jechuudha. Isaan kun biqiloota akkamiidhaa gaafa sadii jennu warreen harkaan kanneen funaanaman warreen jiru firii kanneen qaban jechuudha. Fuduraa muduraa kanneen jennu haamtuudhaan kanneen haamaman maacidoo kan jennu jechaadha. Isaan kanneen haamaman ni jiru. Kan biraan immoo warreen gurguddoo warreen qottoodhaan muraman jechuudha. Isaan kan sadeen kaa mukeen jennee kanneen waamnu faayidaa dhala namaadhaaf kanneen uumaman faayidaa bineeldotaadhaaf lubbu qabeeyyii hundumaadhaaf kanneen uumaman jechuudha. Waaqayyo isaan kana
sagalee isaa dubbachuudhaan haataan laftaa baastu jechuudhaan kan argamsiisedha jechuudha. Biqiloonni kun amaloota foonii arfan irratti kanneen argamanidha. Egaa amaloonni foonii arfan barumsa keenya kutaa lammaffaadhaan kanneen baranne sun uumamtoota warreen kaaniif hundeedha jennee dubbannee turre mitiire isaan sanarraadha warreen kaan kan isaan argaman jechuudha. Biqiloonni kun akkamittidha amala sana kan qabanii amala biddummaa ni qabu. Amala biddummaa qabaachuu isaaniidhaaf maal ta'u yeroo walitti digaman ibidda ni uumu. Ibiddi jalqabaan haala kanaatiin biqilaarraa kan uumamudha. Bishaan amala bishaanummaas ni qabu. Bishaan irraa uumamuu isaaniidhaaf immoo yeroo kutuman maal ta'u ni dhiigu jechuudha. Dhiigni isaanii bifa bishaaniidhaan wanta adda addaa gosa adda addaa kanneen qabu ni dhangala'a jechuudha. Kan biraan immoo amala dachee yookiin immoo amala biyyoo ni qabu. Kunis immoo maalii mul'ata yeroo kutamanii jirma isaanii irratti yeroo adda baafaman yookiin dameen isaanii irratti yeroo adda kutamanii gaafa dameen isaanii citee bu'u yoo achi tafan bosanii biyyee ta'u jechuudha. Kallattii mangala biyyeetti jiramu. Innaa kanaan amala biyyee qabaachuu isaanii ni beekna. Kan biraan immoo amala qilleensummaa illee ni qabu. Kunis immoo yeroo dhaabbatanii jiran ni socho'u miila hin qabaanne illee garuu akka qilleensaa maal ta'u asiifas socho'u jechuudha. Innaa isaan kun maal nu agarsiisu? Biqiloonni kun amaloota foonii arfan qabaachuu isaanii nu agarsiisu jechuudha. Egaan biqiloonni kun fakkeenyummaan isaanii maalidha kan jedhu fakkeenyummaa baay'ee qabu. Kan jalqabaa biqiloonni osoo hin taane guyyittiin lafittiin jechuudha kan jalqabaa gaafa laallu lafittiin fakkeenya haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamidha akkamittidha. Lafti guyyaa facaasaa kun otoo sanyiin irra bu'iin otoo hin qotamiin akkasumatti maal taasiste sagalee qofaadhaan biqiloota nyaata fooniidhaaf dhala namaadhaaf kanneen ta'an hundumaa argamsiisteetti. Akkuma kanaa qulqulleettiin Dubroo Maariyaamis immoo sanyii dhiiraa malee jecha ergamichaa qofaadhaan maal argamsiiste nyaata foonii nyaata lubbuu dhala namaadhaaf kan ta'u kan ittiin nyaannee dhugnee mootummaa isaa seennu gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin sanyii dhiiraa malee akkuma dachittiin sanyii malee argamsiiste Dubroo Maariyaamii gooftaa keenya haala kanaatiin nuuf argamsiisteetti jechuudha. Karaa kanaa lafittiin kun fakkeenya haadha keenya Dubroo Maariyaamiti. Kanaafidha galatoo Dubroo Maariyaamii kan guyyaa lammaffaatti gaafa laallu aantii wayitu garaayit lafittiin guyyaa facaasaa sidha jechuudhaan qulqullichi Efreem kan galateeffate jechuudha. Kan biraan immoo karaa biqilootaa gaafa laallu biqiloonni kun maaltti fakkeeffamu yoo jennu biqiloonni kun karaa adda addaa fakkeeffamu kan jalqabaa yeroo irratti hundaa'uudhaan yeroo goganiidhaaf yeroo firii baasan jechuudha. Fakkeenyaaf biqiloonni baay'een ganna goganiitu bona immoo firii baasu. Biqiloonni akkasii ni jiru. Ganna ni gogu ganna bona immoo maal ta'u firii baasu jechuudha. Isaan kun fakkeenya waa'ee qulqullummaadhaaf addunyaatti rakkatanii jiraachuudhaan addunyaatti immoo gammachuudhaan kanneen jiraachuudhaaf abdii qabaataniiti. Ganni fakkeenya addunyaa kanaati gannatti goganii kanneen jedhamu lafa kanatti kan fakkeenya addunyaa kana bona firii kanneen baasan immoo bonatti firii kan jedhamu immoo mootummaa waaqeetu kan fakkeeffamudha. Namoonni baay'een addunyaa kanarratti foon isaaniitti balleessuudhaan bakka adda addaa kanneen jiraatan qulqulloonni abboonni keenya booda mootummaa waaqayyoo jechuudhaan yeroo kanatti gidira adda addaa simachuudhaan jireenya boodaatti immoo mootummaa waaqeetu kanneen gammadan jechuudha. Isaan kun biqiloonni kun isaan kanatti kanneen fakkeeffamanii kanneen ganna daraaruudhaan bona gogan immoo ni jiru. Isaan kun immoo ganna firii baasu bona immoo maal ta'u ni gogu jechuudha. Isaan kun immoo fakkeenya namoota biyya lafaa irratti yaa ganna kan jenne biyya lafaa miti biyya lafaatti daraarummaadhaan gammachuudhaan yeroo hundumaa nyaatanii dhuguudhaan rafanii ka'uun gammachuudhaan jiraachuudhaan booda immoo abidda bara baraatti gubachuudhaan warreen jiraatan jechuudha. Fakkeenya kan nuuf ta'u nawweedha. Nawween addunyaa kanatti yeroo hundumaa uffata gaarii uffachuudhaan nyaatee dhugee naannoo isaa kan ture Alaazaariif irree yaadee waan tokko raawwachuu hin dandeenye. Innaa namichi kun gaafa fooniif lubbuun isaa adda baatu ati bakka kee addunyaa irratti jiraatteetta amma garuu ati bakka sana maal taata ni rakkattaa jedhameetu isaaf dubbatame jechuudha. Innaa namoonni haala kana fakkeenya biqiloonni kun namoota akkasiidhaaf kanneen fakkeeffamanidha jechuudha. Warreen gannas bonas immoo hin dagaagne immoo firii kanneen hin baasne immoo ni jiru. Isaan kun immoo warreen kamidha biyya lafaa irrattis wanta gaarii hin hojjenne jireenya gaarummaas hin jiraanne foon isaaniif kan ta'u wanta gaarii hin jiraanne akkasumas immoo boodas immoo
addunyaa ishee dhufturattis immoo hojii isaanii gaarummaan mootummaa waaqayyoodhaaf isaan geessisu gannataaf kan isaan geessu waan tan jirreef bakka lamaanitti gidiraadhaan kanneen jiraatan jechuudha. Bakka lamaanitti biyya lafaarratti cubbuudhaan yeroo hundumaa kanneen deddeebi'an cubbuu raawwatanii kan ittiin gamman jechuudha. Lammeffaas immoo hojii isaanii kanatti immoo addunyaa lammeffaatti wanta gaafatamaniidhaaf ammas achittis si'ool jiraatu jechuudha. Abidda gaannamaatti kanneen jiraatan. Waaqayyo kanarraa nu haa oolchu. Qaayelidha fakkeenyi kana. Qaayel obboleessa isaa Abeeliin erga ajjeesee booda jireenya biyya lafaatti hin tolle. Yeroo hundumaa yaadda'uudhaan bakka tokko taa'ellee hojii dalaguu hin dandeenye asiif as deemuudhaan namaaf fakkeenya amma ta'uu ga'utti namoonni namni cubbuu raawwate edaan lakkaan akka kanaa ta'a jechuudha. Amma fakkeenya amma isaan tachaadha. Yeroo hundumaa nama bu'aa tokko hin qabne umurii dheeraa jiraateera. Garuu yeroo hundumaa gammachuu kan hin qabne biyya lafaatti jechuudha. Waan tokko shokok gaafa isheen jettu wayyoo na ajjeesuudhaaf akkuma siqiqiidhaan kan jiraatu jechaadha. Guyyaa tokkos hin gammanne asittis lubbuu obboleessaas immoo dabarsee waanta kenneef addunyaa lammeffaattis immoo jireenya gaarii hin arganne. Innaa biqiloonni akkasii kun namoota haala kanaadhaan jiraataniidhaaf fakkeenya ta'u jechuudha. Arras baay'ooliin ni jiru. Baay'ooliin jechaan ni jiru. Wayii amantaa hojii gaarummaan qabanii wayii biyya lafaatti wanta gaarii ittiin jiraatanii isaan kan akkasiidhaaf jechuudha baay'ee nama gaddisiisu. Kan lammeeffaa immoo bonas gannas kanneen dagaaganidha. Bonas gannas kanneen dagaagan isaan kun immoo fakkeenya namoota qajeeloo biyya lafaa irrattis qabeenyaa qabaatanis haa ta'u akkasumas jireenya bareedaa jireenya gammachuu kanneen jiraatan boodas addunyaa lammeffaattis immoo hojii isaanii asii kanaan uumaa isaanii gammachiisaa wanta turaniidhaaf mootummaa waaqayyoodhaaf warreen gahan jechuudha. Qulqulloonni baay'een ni jiru kan akka Abrahaam kan akka Iyoob kan akka Daawit yoo laalle isaan kun fakkeenya ta'u. Biyya lafaa irratti Abrahaam jechuun sooressadha. Garuu mataasaa qabeenyaa isaa hundumaa kan waaqayyo waan taasiseedhaaf maal jechaa ture mataasaa gad of qabaa ture. Kan koomite amma jedhutti qabeenyaa qabu jireenya gammachuu qabu hundumaadhaan obbolaan isaa warreen biroo jiraan qooddachuudhaan yeroo hundumaa keessummaa kan siman ture. Iyoob nama akkasiiti. Daawit osoo qabeenya amma kanaan muustee osoo jiru ani raammoodhachuudhaan mataasaa gadi qabummaadhaan waa tokkoyyuu hin qabu jechuudhaan yeroo hundumaa waaqayyo wajjiraan nama jiraatu guyyaatti si'a torba kan kadhatu jireenya biyya lafaas kan qabu samiirrattis immoo dhuguma laphee waaqayyo jedhamee jireenya gaariidhaaf kan ga'e mootummaa waaqayyoof kan ga'e jechuudha. Qulqulloonni kun isaan kanatti biqiloonni kun qulqulloota kanaaf fakkeenya ta'uu jechuudha. Kan lammeeffaa immoo biqiloonni kun akkamitti fakkeeffamu firii isaanii irratti hundaa'uudhaan illee fakkeenya gurguddaa qabaatu. Waaqayyo gaan yeroo uumu calliseeti hafuurri qulqulluun sagalee tokko gaafa dubbatu sagalee sanaan wanta baay'ee dabarsa. Baay'ee dubbachuu miti kana hafuura qulqulluu hojiin. Kitaabolee baay'ee barreessuu miti. Waanuma juttu sanaadhaan icciitii jecha tokkoon wanta baay'ee dubbachuufidha. Kanaafidha qulqulloonni abboonni keenya maal jedhu kitaaba qulqulluu kan tokkos jechuudhaan jecha tokkorraatii hiikaa kudhamee qabaasu jechuudha. Innaa kun amana hafuura qulqulluuti. Uumaman kunillee karaa adda addaadhaan numa kan fakkaatan jechuudha. Waa'ee keenya kan nu barsanidha. Kanaaf firii isaaniillee gaafa laallu isa dhugaadha jireenya namaa duukaa irra wal fakkaatu. Isaan kun akkamitti fakkeeffamu biqiloonni tokko tokko osoo daraaraan baafatiin firii baafatu. Daraaraan isaan barbaachisu jechuudha. Inna isaan kun namoota akkamiiti daraaraan fakkeenya amantaati. Firiin immoo fakkeenya maaliiti? Fakkeenya hojii gaariiwwan gaarii kiristaanummaa kanneen jennudha. Nam tokko kan mootummaa waaqayyoo galuudhaaf kanneen kana lamaan wajjirraan qabatee argamudha kan qabu. Wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa tokko kaasnee amma 14 kan dubbisnu dubartoota kurnan kanneen jedhaman walakkaan isaanii amantaa qabu walakkaan isaanii immoo amantaadhaaf hojii kanneen qabanidha. Haala kanaatiin ilaaluu dandeenya jechuudha. Daraaraan maalidha? Amantaadha. Firiin immoo hojii gaarummaadha. Annaa warreen osoo daraaraan qabaatiin firii baafatanii namoota osoo amantaan qabaatiin hojii gaarummaa qofa kanneen qaban jechuudha. Isaan kanatti fakkeeffamu kun faayidaan qabu. Amantaan qabu taanaan amantaa bakkee taanee hojii gaarummaa kan raawwannu waa tokko faayidaan qabu. Tarii biyya lafaatti nama hojirraan gaarummaadhaan jaalalaan jiraachuu dandeenya. Garuu jireenya lubbuudhaaf kun faayidaan qabu. Kan lammaffaan kanneen daraaraa qaban garuu firii kanneen hin qabne amantaa warreen qabaniidhaaf hojii gaarummaa immoo warreen hin qabne jechuudha. Gooftaan keenya jalqaba kan kaasne wangeela Maatewos boqonnaa 25 kallattii maan namoota akkasiidhaaf kan kaasedha. Nuuf jechuudha. Nama bilaamti numaaf kiristaanotaaf amantaa qabnaa garuu hojii gaarummaa kanneen hin qabne jechuudha. Kunis hin fayyadu.
Kan biraan immoo daraaraadhaaf firii warreen hin qabnedha. Amantaas hojii gaarummaas namoota hin qabnetti fakkeeffamu. Kanneen daraaraadhaaf firii qaban immoo isaan kun immoo namoota amantaadhaaf hojii gaarii qabaniin fakkeeffamu. Hojii gaariis ni qabu, amantaas immoo ni qabu jechuudha. Isaan kana lamaan wajjirraan walitti qabanii kanneen jiraatan dhuguma gooftaan keenya yoo dhufu maal jedha? Isin qulqulloonni qajeeltonni abbaa koo addunyaan osoo uumamin dursitee kan isiniif uumamte kottaa mootummaa koo dhaalaa jedhe kan isaaniif dubbatu namoota akkasitti fakkeeffamu jechuudha isaan kun. Egaan Waaqayyo kana hundumaa yeroo uumu fakkeenyaan kanarraati akka barannuudhaafidha. Qulqulloonni abboonni keenya yeroo hundumaa biqilaadhaan temessitoodhaan osoo hin dubbisiin osoo hin baratiin gadaamii keessaa temessitoo guddaadhaan kan jiraatanii uumamtoota kana ilaalu biqiloota kana ilaalu jechaadha. Biqilaa qofa ilaaluudhaan temessitoodhaan Waaqayyo duraan jiraatu. Kunoo karaa kanaa Waaqayyo wangeela lallabeera. Abbaan tokko iyyuu maal jedha? Wangeela iyyuu maal barbaachisa? Wangeelli ni dhugaan kunoo uumamtoota jechuudhaan dubbateera. Innaa kun kallattii nuun jireenya kiristaanummaa keenyaa illee kanuudhaaf kanneen nu gargaaran kanneen nu barsiisanidha. Innaa Waaqayyo waan raawwate hundumaa akkuma karaa foonii faayidaa qabaatan barumsaaf illee haala kanaatiin akka isaan waan taasiseera. Kanarraa suntis immoo barachuu qabnaa jechuudha. Warreen daraaraadhaa fi firii qaban fokkaachuu qabnaa jechuudha. Abbaa sagalichaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galannaa ta'u kutaa itti aanuun hanga deemnutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.